انت بيت ما كيس في نسيف فكاتيسا ما لا صوتاتي taatu kijibaa akkana callaa dhiisi guyyaa tokko tiktoka banee hin rakkanne maal biyya jarman keessa jirra jedhee Hamzaa Sheikh Jaabir tiktoka banee maaloo fooloo godhaa maatii kana gargaara maatii rakkataa biyya ormaa keessatti us achuma bututtuu uffatanii gadi ba'an dhibee keessa namaan beektu ati biyya jarman biyya ingilizii biyya maaloo yaa dalagaan ni jirti taa'e kunoo ingilizi siin hin jenne jaarman achi jira kunoo ustaas wannaan faatini beekta Jaafar bayaan ni beekta kubbaa kanarratti dalagaan numa jirtii numa dalagatanii ilmaanis numa barsiifatanii jedhan xiqqoo bakka amantii takka callaa xiqqoo si wannaadha malee namni dalagatu keessaa fuudhadhaafa gaariidha jedhan maal godha bareedduudha laafa jedhan biitii hojii maaltu jira sila hojiin dhalaadhaa bareedduu ta'e Astaghfirullah. Gara-gara nu gue student tadi sa. Ori, ada wah udah hujat ya hoji. Ya Rabbi, ya kamu nukut udem tadi koi. Hai, faran gitu ya rumah kita ini di senurna. Hai, basha kana mata nama lu kudu sojari. Iya mah kok sudah kan Allah. Mana kita nak feda bagian. Mana kamu nampak? Mallaqa barbaadu si qofaa miti anillee nan barbaada biyya arabaa biyya hambaa ameerikaa ingilizii jiinii asiin baane biyya arabaan deemnu lammata biyya arabaan deemnu biyya faranjii tana deemnaane kunoo biyya faranjiitiin na godhaa beekee akkasatti ammas biyya gurraachaan jirru faranjiin adii rabban irraa deemi biyyi faranjiin tamaanii jirra biyya arabaa jirra arabni immoo yallaadhaan kuna maquuncifti atau masan rajijir akasi biya kaaba rabbi oke kaaba ne haji ya rabbi ati ma girgiri ba dinta ko sallallahu alaihi wasallam biya faranji sana ente motondo tiyam ko banya ya rabbi wana mite naget koy makka inshallah gize manda godane dunne umra gone haji gone ali tenas mati kenas gesine jenna amma immoo biyya faranjii deemnee hojjannee fata jennee zana jennee akkas jiraanna immoo makkaa manna qageeffannee jennaani muka nyaadhu deem ka biraa wajjin an deemaan jiru ayyaa ansi waliin deema inni waliin deema sabboontus ati yoona didde sabboontus ni gaafadha bahagia terlihat mudah kau garu malang goda itu mah hanya tuh wallahi nanti mati sabun tu karena odo amsi artis tu batte amsi Allah abaya dagati Ingilizi jetti an Ingiliz deema jiraare isin Ingilizi jetti Ingilizi biyya enne jiru sana fakkaata Faris ma Ingilizin bakka sololan jiru na fakkaata kuno sololan iso janne rakkanne waan meeqa dhabne jechaa jira yoom rakkannee jedhe ya rabbi ya Allah injedinne ati bar mataan qabdu akkas hin jenne inni waan namni jiru dhageeffattu maal achuma wanna bilbila koo wanna dolaaba keessa keettee fiigaa walta garaa kan wayyo kaatu hayne akka biyyatti itti deebinu rakkanne isiniin hin jenne guyyaa tokko wallaahi jedhee jira biyyatti irree akka itti deebinuudha biyya kaga waggaa torba malee waggaa torba meeqaa malee deebi'uu hin dandeessu biyya sanitti dhaquu deebi'uu hin dandeessu malee wanni si dhorgu hin jiru maan saadasa
Ayyee hin baatu kaa amma waggaa meeqa amma umediri waan ta'e isan qabaattutti hin baatu. Fira as fidan la kanu maal goonaati girgiri maal nu baay'ifta maatii as finna garas. Hin ta'u. Maatiin qo'ataan biyyoota ofiitirra. Maal godhan biyya? Fincaan eessa jennaan asuma oddoon hin jiru jenna. Ahora quítate cafindetilla. Ati drama hojjetu deemta. Saanii fincaana ni kana miti jedhemu. Ati har'a dubbii maal baay'ifta? Dubbii maal baay'iftarra? Hayyee situ barfunqisoo deema garagalchuu. Maarree kaa achi deemna abbummaani biyyarra baatu deemnee biyya berii yalla itti eegee lafa nu hanqiftee akka nyaannuun dhabnee akka dhiqannuun dhabnee akka uffannuun dhabnee achitti immoo ala keefa uffattaa ala keefa deemtaa ala keefa dubbattaa namni sitti bu'uun jiru daangaa kee. Ati barbaastawutii gandaatitti nu fannisuu hiidda mana arabaa jiddaara keessaa nu baafte yoo mammara. Achi deemna ka mana gandaa keessan maal goonaree mana arabaa keessatti achi deemne zana jennee jiraannatiyya. Haga yoomti hin qabna jiruun tuluu gabaabdu haga jirtu sani fata jennee jiraanna sammuu teenya firgoone. Onnee too aarii keessa jiraattee tareetti akkuma beeksi taate natti fakkaataa beektaa. Leeshtiya. Kanaafuu maal dhaggeeffadhu gaafamnee ta'u maaliin isiiti inumaayyuu jechuudha yaa rabbi ati jechuun arrabuma kee kanarratti waan takka gaafanii iyyatti wanni sun maqbuula ta'uu danda'a beekta. Wallahi rabbiin joorsaa naman jiraachisiisin. Kajooree nu biyyatti deebi'uu rakkateeyyuu waa hedduu jira sanaafuu jennaan ati maal jechuu qabda yaa rabbii kiyya rizqii mana namaa biyya ormaa keessa kaachuu tana narraa kuti gosa koo lammii koo keessa na jiraachisiisii jetta. Tiyyaa bara Oromoon waan birii achi keessa illee alhamdulillahi rabbiin mana namaa keessa baanee bari gizee sammana kan kee dhuunfa qabattee jiteetta akkuma amma mana namaa kana seetee. La ilaha illallah faatu har'a maal ta'u jirta ati biraanki dalagachaa jirta maalinni maaltu mana namaa keessa biyyi kee biyya namaa biyya san keessa maal qabda kadhalootaa qabda moo lammummaa jijjiiran nakamaan rakkoo jira biyyiti bakkuma jiraate biyyiti rabbiin bakka isa jiraachise malee biyya qaraa hin qabnu dhalaan biyya hin qabdu jedhu fiifu biyyiti bakkuma rabbiin si jiraachise biyya lammummaa jijjiirannee jiran achi keessa. Gaafa nama fuudhanillee tarii xiqqeen jaarsatillee biyyuu qeemoo ofiitti. Maharree achumatti biyya bakka itti hidhatanii akkasii jaarsaa tatteeruma inni jaarsa biyya saniititti heerumneetiin biyya teena godhan nagaa. Ani durayyuu hin jedhee bar nu akkaraa yoo nu beeksita siin hin jenne ani duruma siin duruma naa galtee wata. Yalla. Atiya. Ya faranjitti nu heerumsiisu nu geechifi maaliifota marabba. Wallahi nu heerumu. Arabattas taa'ee arabatti heerumuu maafan dadhabina Astaghfirullah Oromoo baay'ee jira bartiyya Oromoo ijoolleen Oromoo kun ta'a. Wanna kichuu ilillee maree lafaa ol baatu akkanii beektaa baaboo lafaa ol ba'aa jirtu sana fakkaatu jira ijoolleen Oromoo. Maal haasawutaa? Eecha Ameerikaadha. Ameerikaa, Faransaay, Ingiliiz. Infedon. Maal taatee ati kun? Kan asii Doolaaran feetu kan bareedu si faatu dhagagaa onneeti akka bareedu si fedhu wallahi ka gamoon asii ka'ee samii tana tokko si fedhu karabbiin kaa'ee iyyeecha biyya kiyyaa faana. Maal haasofte rabbii yoomsi kaa'ee hiyyeessa ka biyya fedhee yoo ta'u rabbumaan namaaf kaaya laal wanni ati jedhu rabbiin qotee lafa namaa hin kaayu dhiira qotee namaan dhaabu beektaa. Rabbiin immoo kana riskee faranjii taatu araba taatu abashaa taatu wanna taatu immoo laallatu abba laallata rabbiin hireen riskiidha wanna ammoo rabbii qotee Oromoo qofa gannaaf kaayee yookiin Oromoo biyya jirtu qofa hiyyeessu biyya jiru hayya Oromoo yoom abaaboodha qotee kasii dhaabee rabbiin yaas
immoo riskiin ni dhufti abbaa irraa dhufte irra jechuudha ay hiyyeessa nuu miskiina laal nama biyyaatti anillee akkanaadha miskiinni miskiinatti hirmee yoo dhale booda hattuu dhalanii maalirraa goona booda dhabne anamma jaarta umrii 80 na barbaadaa hin jedhan galee jalaan maali affeeltee nyaattamoo maalitti goota jaarta umrii 80 gisuma takkas ta'edha akka goota jaarsa waliin taphachuuf siif hin tolu bas maaliin goota jaarsa umrii 80 nyaata safaan si kaayeen beeku jaarsa umrii 80 ta'utti fune hollota mo'ati alanchitee afaanitti fuufiif deemta. Naan barsiisa. Maal barsiifta harki isaatu qabatee hin danda'u jaarsi ni hollata ta'ufi dittu. Faatu warra yoo narraa deemte waan kiyyaaf hojjiirra jira. Biyya Firankii naa ta'uu maal didde qoy. Firankii si waraaba jedheeti asumaan daawwattoota ta'eeti waan jette jedhe. Na didde. Daawwattoota kiyyaa miti daawwattoota keeti. Laa wallahi daawwattoota keeti ideetu godhee anta akka namicha kana jalaa fuudhaan dhokadha atte simba. Itta simba yoo. Inshallah. Isarraa fixee ka'eetiin dhufaanii akkasii daawwattoota maal jette waan jette namichi na bilbiltee kootu naan jette. Siifan hojjedhaati kaa'onne ati ofiin lakkifatini ani siifan hojjedhaa kan lakkifadhu inshallah yoo naa mijate. Gizee biraa naa hojjetta amma ati adeemsa irratti miree guyyaa rabbi fedhee irratti natti moodidde malee akkasiti waan jette jedhi yalla cufee deema kaameraa. Ini mamoo guddaa galatoomisin jedha anarree viidiyoo siifan hojjedha jedheen asfumi jechuuti si galateeffachuun qaba haadha oolmaa guddaati atii fi sabboontuti waa hunda kooti kabaja kooti gammachuu kooti kanaafuu faatu qonaa galatoome onneetiyyaa naaf jajjabeessadhaan isiniin jedha yaani viidiyoon illee kiyya ta'uu na fudhadhaa garuu naaf jajjabeessadhaan isin jedha. Keletoonaatii agursaati. Hiriyaa haadha lammataa saahiba waa hunda tiyyaa beektaan haga haadha tiyya bira irraa bahe sila namni baalagee badus ana maal ennan saahiba qabu saahiba na gorsuun qabu waan gaafa ubballeessa yalla jabaadhu malee namni na gorsuun jiru wanti kun hamtuu irraa goori namni naan jedhu jiru bagasi qabaadhee bagasi argadhee siin jedha amma inshallah jaartii namaa mijjirtii ni deema. Alhamdulillah. Deebee sittaasawa. Wallahi shukuriin tarabbiitii ayyee galatoomne. Deebee sittaasawa taa'e bilbila keessa.